Har'a seenaa nama saba Oromootiif oolmaa guddaa oole ofiisaaf ifa dinqii argatee saba kanas gara ifa dinqii akka ce'uuf umurii isaa guutuu saba tajaajilaa ture seenaa Onesmoos Nasiib yookaan Abbaa Gammachiis waliin ilaalla. Isa dura garuu YouTube channel kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Onesmoos Nasiib maqaa abbaa fi haati isaa kennaniif hiikaa jedhuun beekama. Abbaan isaa immoo Hawaajii yoo jedhamu, hiikaan abbaa isaa Hawaajii fi haadha isaa Aadde Roobee bara 1856 naannoo Iluu Abbaa Booraa magaalaa Horromuu iddoo Hoggee jedhamutti dhalatan. Qe'een kun qe'eenyutu yoo jettee qe'eedhuma hiikaa Hawaajiiti. Iddoo dhaloota isaa. Walitti dhufeenyi Abbaa Gammachiis yookiin Onesmoos wajjin qabnu immoo karaa haadhaati. Isaan dhaqaa kiliidha naaf jechuudha. Hiikaa Hawaajii anaaf Abaabayyuu kooti. Isaan kan dhalatanii godina Iluu Abbaa Booraa ganda Horromuu jedhamutti 1856tti dhalatan. Hiikaanis umurii isaa 4tti harmee isaa fi obboloota isaa lafaa horiitti sanitti daldala garbaatiin warra namoota bitaniin butamee harmee isaa fi obboloota isaa irraatii gargar ba'e. Hiikaan osooma gurguramuu al 7ffaa irratti gara Masawaa Eertiraatti gurgurame. 8ffaa irrattis nama qoonsilaa Faransaay Eertiraatti argamu keessa kan hojjetuun bitame. Namichi kunis Werner Muzangar nama jedhamu ture. Gurguramanii faranjii tokkotti eega kennamanii faranjiin sun Werner Muzangir jedhama qoonsila Faransaay keessa. Werner Muzangar akka bilisa isa baasuu fi carraa barnootaa isaaf kennuuf dubbate. Hiikaanis achumaan carraa barnootaa argate Swedish Evangelical Mission jedhamutti barate. Amantiis erga fudhateen booda cuubame. Dandeettii hiikaan qabu erga hubatamees gara Sweden deemee barnoota akka hordofuuf carraa argate. Onesmoos 1976tti dooniidhaan gara Sweden dhaqe. Achi dhaqee waggaa 581tti achi ture. Bara 1872 hiikaan ergii cuubame kaasee Onesmoos Nasiib jedhamee waamame. Onesmoos Nasiib jechuun afaan Giriikiitiin waan faayidaa qabu jechuudha. Hiikaan yookaan Onesmoos Nasiib deebi'ee maatii isaaf saba isaa arguuf hawwii guddaa qaba ture. Kanas Waaqayyoon kadhachaa ture. Yaa Waaqayyo yoo maatii koo waliin na argisiistaa kan jedhu ture kadhati isaa. Onesmoos bara 1876 gara Sweden deemuun mana barnootaa seeminariitti waggaa 5 barate. Fedhii isaa duraa gara biyya isaatti deebi'uuf qabus dhugoomsuuf bara 1881 gara Masawaatti deebi'uun haadha manaa Mihirat Haayiluu jedhamtu fuudhuun ijoollees irraa godhate. Mihirat kan jedhamtu tokko wajjin gaa'ela isa duraan dhaabbate. Mihirat Haayiluu kan jedhamtu ishee lammii ishee biyya karaa Goojjamii ishee fuudhee gara biyyaatti immoo as deebi'e. Achuma Masawaatti Abbaan Gammachiis Asteer Gannoo waliin wal baranii carraa kanatti fayyadamuun Onesmoos Nasiib macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikuudhaaf murteesse. Onesmoos umurii isaa daa'imummaatti waan biyyaa ba'eef carraa afaan Oromoo sirriitti beekuu hin arganne ture. Amma jiraachaa hojii hojjechuun waan isaaf mijatuuf Asteer Gannoo waliin macaafa qulqulluu guutuu isaa hiikuu jalqaban. Onesmoos gara biyya Oromootti deebi'uudhaafis murteesse. Minilik lammaffaa eeyyamsiisuudhaaf yaalii inni godhees waan hin milkoomneef al lama erga yaaleen booddee karaa Suudaan Wallagga seenuuf danda'e. Onesmoos yaalii isaa lammataa karaa Suudaan deemee erga Asuusaa ga'een booda lola naannoo sana tureen gara Inkuluutti deebi'e. Tattaaffii guddaa isaan qaban wangeelicha sana saba isaanii ga'u ture. Si'a lama yaalanii lachuusuu feelii godhe. Gara Inkuluutti deebi'ee qajeelfama macaafa qulqulluu ittiin hiikaniin gargaaramee macaafa qulqulluu Asteer Gannoo waliin ta'uudhaan hiikuu jalqabe. Onesmoos deemsa isaa karaa Suudaan gara Oromoo Maccaatti godhe keessatti dhukkubaan baay'ee rakkachaa ture. Macaafa qulqulluu bara 1886 hiikuu jalqabanii bara 1893tti macaafa qulqulluu kan kakuu haaraa hiikanii xumuran. Hiikaa macaafa kanaa keessatti Asteer Gannoo ga'ee guddaa taphatte. Onesmoos Nasiibii fi Asteer Gannoo sheekoo afuula Oromoo macaafa irratti barreessuudhaan afaan Oromoo fi qubeen akka jabaatu godhaniiru. Asteer Gannoo asirratti ga'ee guddaa taphataniiru. Maaliif isaan biyyatti guddatanii biyyaas hin baane? Kanaaf iyyuu iddoo
Bara 1904tti abbaan Gammachiis gara Wallaggaatti deebi'uun mootii yeroo sanaa Wallagga bulchaa kan ture Kumsaa Moroodaan kabajaan isaan simatan. Buufanni daldalaa yaa'ii mi'aa kan Kumsaa Moroodaan hundeessan iddoo beekamtiin Onesmoos itti eegalee fi iddoo teessoo mootii yeroo sanii Dajjaazmaach Gabra Egzaabeer achi waan turaniifidha. Sababni isaas Onesmoosii fi gareen isaa saba sana barsiisaa waan turaniif Kumsaa Moroodaan yookaan Dajjaazmaach Gabra Egzaabeer kabajaan waan isaan simataniif saba kanas akka isaan barsiisaniif jajjabeessaa turan. Najjoo irraa kaasee hanga magaalaa Naqamteetti saba sana dadammaqsaa afaan Oromoon wangeela barsiisaa turan. Kanuma keessatti sababii inni wangeela afaan Oromootiin barsiisaa tureef qeesonni Ortodoksii abbaa Gammachiis irratti himata bananii. Himati kunis Onesmoos Maariyaamii arrabseera kan jedhu ture. Himata kanaanis olii gadi deemuu akka hin dandeenye fi magaalaa Naqamtee keessa qofa akka taa'u danda'u itti himame. Bara Iyyaasuun bulchaa ture wangeela akka lallabuuf eeyyamamee fi Onesmoos amma gaafa du'utti lallabaa macaafa qulqulluus namootaaf hiraa jiraachaa ture. Onesmoos Nasiib umurii isaa waggaa 75tti guyyaa dilbataa waxabajii 21 bara 1931tti gara abbaa isaa isa tajaajilaa turetti du'aan sokke. Iddoon awwaalchaa isaatiis achuma magaalaa Naqamtee waldaa Makaana Yesuus Naqamteetti raawwate.